Fuunee kabajamoo fi jaalatamuu maatii keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu isiniin jechaati Oroviit irraa qophii torbee kanaa qabadda isiniif dhiyaadhan jira. Qophii torbee kanaa waliin hanga xumuraatitti nu hordofaa isiniin jennaan. Qophii torbee kanaatiin dhimmoota biyya keenya keessatti adeeman gurguddoo garaagaraa walitti fuffunaannannee toon kan gurra isin buufnu ta'am. Torbee kanaa muummichi ministeera Itoophiyaa duulaana filannaa gaggeessutti jiru. Keessattuu naannoo Wallaggaa fi Ambootti argamanii oduu garaagaraa taasisanii jiru. Mee haasawaa isaan naannoo Wallaggaatti gaggeessan dhaggeeffannee walitti deebina. Itoophiyaa bingallee Abdiisaa Gaa jechuun biyya keessatti duwwaa osoo hin taane biyya ba'ee alattis barbaaduu biyyaa faashish balleessuuf amma isaatti maqabsaa'ee Wallagga Oromiyaa fi Itoophiyaa gootummaan kan beeksise waan ta'eef Wallaggi har'as boris Abdiisaa Gaa maqaa kaasuuf yaadachiisuudhaan hagam birmadummaaf akka qabsan uummata Itoophiyaa fi uummata addunyaaf ibsuun yerootti barbaachisu natti fakkaata. Isa alattis walqixxummaa namootaaf bilisummaa namootaaf namoonni addatti qabsaa'an naannoo kanaa ba'an namoonni baay'ee Maartin Luuter King walqixxummaaf qabsaa'e amantaaf duwwaa osoo hin taane mirga namummaaf ta'uu qaba jedhee addunyaan guutuu hin dubbataaf garuu Maartin Luuter King Oromiyaa irraa ba'e Wallaggaa irraa ba'e luba guddina tumsaa hojii isaaf gocha isaatiin Maartin Luuter King amma haasofti isin amma dhaggeeffatan kun jechuudha muummichi ministeera Abiy duulaana filadhaa kan naannoo Wallaggaatti argamanii gaggeessanidha. Amma immoo kan Ambootti gaggeessame dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Amboon nuuf Niiwoork ta'ee nafu isiniifis Niiwoork akka ta'uuf bu'uuraalee misoomaa hojjennee bakka turtanii bashannantan seenaa barattan eenyummaa keenya agartan seenaa qabsoo keenya akka hubattan Amboon ijaarraa Amboon jijjiirraa akka maqaa ishee Niiwoork ni goona. Waraana sagalee irratti abbaan mala mootii Mikaa'el wajjin lolee gaafa moo lijiisuun hin qabamne osoo jiyyaasuun qabain haftee abbaa mala lola mo'eet Finfinnee irratti moo'uusa addunyaaf biyya kanaaf ibsee ture. Gaafa juuntaamoon abaluun qabamnee nuun jedhu ijoollee abbaa malaati akka itti lolamus akka itti moo'amus beekna. Lakkaan falaasama eessaa fiddanii dubbii akkasii eessaa barattan nuun jedhu nuti ijoollee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin jennaan. Jararraa barannee dubbisuu barreessuu tooftaan yaada keenya ibsachuu. Warri kaan aktiin sirna ijaartu akkamittiin biyya ijaartuu nuun jedhu akkamittiin caasaa ijaartuu nuun jedhu jarri Maammoo Mazammil hin beekanii jarri Alamuu Qixxeessaa hin beekanii seenaa kana dhagaa waan guddanneef akka dhaabni ijaaramu akka seenaan jijjiiramu dhaloota egereef ce'uu danda'u abbootii keenya irraa barachuu keenya isas immoo gochaan agarsiisaa akka jiru ormis diinnis akka hubatu barbaadu. Yeroo jalqabaatiif daandiin Ambootti gara Gudar deemu karaa lamaan sarara lama kan qabu akkuma ka daandii Adaamaa fi Finfinnee gidduu jiru fakkaata. Nuti Amboon Niiwoork kan jenne sun kan ta'u Amboo Folisoo gidduu akka barbaanne sa'a tokko keessatti fiignee qaqqabuu dandeenye duwwaadha. Amboon Niiwoork kan nu ta'u wanciif daandiin Itoophiyaaf duwwaa osoo hin taane addunyaaf hawwataa bakka turistiin ooleetti bulu bakka uumama keenyatti dinqisiifatu gochuu dandeenye duwwaadha. Amboon Niiwoork kan ta'u Jimmaa gara Finfinnee deemuuf akkuma beekamu kan muummichi ministeera kuni amma haasaa mataasan kanarraa akka hubachuu dandeenyutti namoota garaagaraa ofitti butuudhaaf wantoota garaagaraa gootota garaagaraa fayyadamaniiru. Haa ta'u malee immoo gochi isaan immoo sana ibsuu hin dandeenye jechuudha. Gochaan waan sanarra ooluu waan hin dandeenyeef yaa ta'u amma gara odeeffannoo keenya taanutti yoo dabarru ammoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen akka Johaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xaaham, Dajanee Xaaham erga lagannaa nyaataa eegalanii guyyoota 22 guutaniiru. Guyyoota 22f nyaata malee lagannaa irra jiru jechuudha. Isaan kunis mirgi uummata keenya hanga kabajamutti akkasumas ammoo hanga gaaffiin keenya nuuf deebi'utti yookiin mana hidhaa kana keessa akka bilisaan gallakkifamnutti nyaata hin nyaannu jedhanii lagannaa nyaataa gaggeessutti kan jiranidha jechuudha. Saba isaaniitiif jecha
yookaan siyaasa saba isaaniitiif jecha kan hidhamanidha jechuudha. Jarri kun guyyoota 22f nyaata malee kan jiran yoo ta'u, akkasumas ammoo hidhamtoota kanneen keessa ammoo warri akka Dajanee Xaafaa, Shaamsaddiin Xaahar faan beelan rukutamuudhaan kukkufanii jiru jechuudha. Guyyoota 3 dura beelan rukutamanii jiru jechuudha. Kanneen akka Baqqalaa Garbaa ammoo guyyaa dheengaddaa kana manni murtii akka mana yaalaa dhuunfatti yaalamanii dhukkubsatanii jechuudha. Baay'ee dhukkubsatanii jiru. Mana yaalaa dhuunfatti akka yaalamaniif illee ayyamamuuf mana yaalaa dhuunfatti akka hin yaalamne mootummaan dhorkee jira jechuudha. Mootummaan dhorkee akka guyyaa boruu kana guyyaa har'aa kana ganama saa sadiitti wal falmiin akka mana murtiitii fi jara kana gidduutti adeemsifamullee ni eegama jechuudha. Kuni kanumaan ta'e ammoo oduun itti aamnu ammoo ABO'n yeroo lammaffaadhaaf siyaasa Itoophiyaa keessaa dhiibbamaatii jiraachuusaa kan beekamudha. Inni kun ibsa kanarratti wal qabateeton ABO'n bara 1973 humna waraanaa bu'uureeffachuudhaan qabsootti kan makame yoo ta'u, mootummaa Dargii kuffisuu keessatti gahee olaanaa kan taphatedha. Gahee olaanaa taphatus shira TPLF'n xaxxeen waggoota 20 darbeef biyya keessaa bahaniin gara Eertiraatti baqachuudhaan mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afeworqi waliin Eertiraatti jiraachaa turaniiru. Haa ta'uutii Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bara 2018 aangootti dhufuu isaatti wal qabateeton jarreen kun ulaan siyaasaa biyya keenya banamuudhaan gara biyya isaanitti deebi'anii jiru. Biyya isaanitti deebi'anii waraana naannoo 1,500tti hiiku mootummaadhaaf kennanii jiru. Mootummaadhaaf kennaniin waliigalteen uumamee jechuudha. Himannaan shororkeessummaallee jarra kanarraa yookiin ABO kanarraa kaa'afameeton ABO'n gara biyyaatti deebi'ee qabsoo uummata isaa wajjin gaggeessuudhaaf ture. Haa ta'u malee mootummaa fi ABO gidduutti walgaarreeffannaan ammas deebi'uudhaan uumamee jira. Walgaarreeffannaa kanaan iddoowwan garaagaraatti iddoowwan 200tti hiikan itti jechuudha. Dameeleen ABO naannolee aanaa magaalotaa fi iddoowwan garaagaraati irratti cufamee jira. Inni gullallee jiru jechuudha. Dameen gullallee yookiin immoo damee hangaftichi jechuudha cufamee jira. Baruma kana jechuudha, baruma darbe kana jechuudha cufamee jechuudha. Ganna keessa gaafa guyyaa 25 cufamee kan kanaan wal qabatee ABO'n baay'ee dhiibbamuutti jira. Yeroo ammaa kana filannootu deematii jira. Mootummaan kunoo haaluma amma argaa jirtan kanaan duulana filadhaa gaggeessutti jira. Isaan kun garuu hooggantoonni isaa yookaan miseensonni isaa iddoowwan garaagaraatitti, deeggartoonni ABO iddoowwan garaagaraatitti, miseensonni ABO iddoowwan garaagaraatitti hidhamanii jiru. Hidhaa kanarraa hanga hiikamanitti ABO'n filannoodhaaf of qopheessuun baay'ee ulfaataadha jedhanii jiru jechuudha. Baay'ee ulfaataadha dhugaadha. Kanaadha jechuudha. ABO'n baay'ee ammallee marsaa lammaffaadhaaf rakkoo cimaa keessa kan jirudha. ABO'n akkuma beekamu uummata Oromootiin kan dhaabbatee, uummata Oromootiin kan hoogganamaa jiru, uummata Oromootiif kan qabsaa'aa jiru. Ammas ammoo mootummaa Oromoodha jenneetoon aangoorra kaanneen kan dhiibbamaa jirudha. Egaa haala kanaan yoo deeme ABO'n filannoodhaaf wanti inni of qopheessu tokko hin jiru. ABO'n akka ibsa baasetti yookaan hoogganaan ABO Daawud Ibsaa akka ibsa baasetti filannoodhaaf of qopheessuudhaaf iddoowwan nu jalaa cuccufaman, dameeleen keenya nu alaa cuccufan keessattuu kanneen akka alaabaa keenya irratti qalamni diimaan dibame akka amma inni nurraa ka'utti filannoodhaaf wanti of qopheessinu hin jiru jechuudha. Jiru garuu immoo yoo haala kanaan itti fufee gara fuulduraatti filannoodhaaf ni qophoofnuun uummataa fi miseensota keenya mana hidhaan jirre yookaan nu alaan hidhamne waliin mari'anneeton kan deebisnu ta'a jedhaniiru. Kanarraaf qabannee kana fakkaataa warreen haaraa taatan akka subscribe gochuun ammoo miseensa keenya taatan isiniin jenna jechuudha.
kana malees ammoo hiriyoota keessan yookiin immoo namoota birootiif tooraalee garaagaraa irratti kanneen akka Facebook irratti share akka gootanii kabajaan isin affeerraa. Kana malees immoo like comment gochuun dagatinaa. Kanarraaf qabannee kanuma irratti xumurreerra. Hanga torban qophii torbee kanaatiin walitti deebinutti fi viidiyoo biraatiin immoo hanga guyyaa biraa walitti deebinutti nagaan nuuf turan isiniin jenna. Galatooma waan dhaggeeffattaniif guddaasaa galatooma.